Kasi rabbiin naa guddisee qara deemee barate asii deemee kunoo hanga keeniyaa dhaqee nama raachee akkasi rabbii kiyya naa deebise. Gaafas maal jechaa turte ayyoo gaafa nan keenyaa jiru. Anas kiyya na fuute bilee keessa ansumaan nama raachee guyyaa keessa yeroo roon adda abbatte sittiin deessaa jedhe. Nakkootu nan deessinii nakkootu nan deessinii takabdu sin deessinii duniyaa namaa caalti baraatinii jedhe. Anas kiyya karaan kee gufuun qabu na yaamtu dhufuun dhabuu namaan sirra jaaladhu waan qabu jedhe. Hajji gama yaatayee makka gama baatanii. Zaytun aliyeetiin anas muhammadiin wajji haatanii wal fakkaatanii mal walii taatanii. Hayya. Way gaarri mul'ata gaara urree waa belleessite biyya qamadii faayaa urree waa belleessite gowwaana seekiyya biyyaa baasee aduun siddiite jala waan agarree way bariitus bariin gartu dhiitu salkan hin gartu yaa tigree aduun siddiite jala waan agartu hadaamii muka gaara muka qottoon duubiftu afaanii hayaan qabdu nyaaraa kabajaan qabdu tigreen ilmaan addoon guddiftu. Adami muka gara mara shanta mara warri ana seekiyya biyyaa baase bikka dhaqu waan qabu Oromoo cufaa bara. Yaa ijoollee numaan sabre abboollee numaan sabre yaa dheeraa garaa kiyya sheeka sumaan sabruu dadhabee akkana jedhe. Leenca gadoon deeysani bara maraatullee ta'u sheeka kiyyaanii isaa dhuma teeysanii. Hayyee maan jenne dilumaan sheeka juu anas kiyya hoggu takka labbee kamaa ana jalaan jenne. Hayyee. Ayyoo gaafa ijoolleen tiyya suuraa deemtu maal jettu? Gaafa ijoolleen tana biraa deemtu ammaan tana ni oofna jennee kaaneemi. Waggaa ni oofna jennee kaane. Gaafa ijoollee fi indiya shakal jedhanii oolaniimi. Ayyoo tana ulaana irraatti qollofaa jettu. Na jala deemteeti uummata na qabsiifti. Ilmaan ana seeqiyaa duruu galaqaatanii meeqaa taroonaa qabaa guyyaa nattachaatanii. Hindi ammarsaa saddeeti atoo biseente eenyuun na dhiiftee na biraa deemte. Yoggaan anjuun hin dooluma ceeteeti laan harka nama marattee yaa uummata iyya dagaarraan deemaa rabbiiji. Du'aa hin abboodu jettee maallaqa isin harma keessa naa keessa qotte. Egaa isin fagaattee hoggaan deemisaa deemu na keessaa bu'ee agarre. Akkasiin jeen guyyaa sanis. Ayyooti. Wallahi rabbi umurii beena ayyooti. Umurii naa yerodha. Maasha Allah. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa silaa waadha abbaan isaan nu jaalatan waan jaalannu abbaa keenya Adamiitu abbaa jaalatu hin qabnee jenna. Abbaan keenya Adam ilmaan jaalatu qaba malee abbaa jaalatu hin qabu. Jaalalti tun if duuba malee if dura tanaaf hin deemnee jenna. Nus hanga ilmaan keenya jaalannu isaan hin jaalannu. Isaan illee hanga nu jaalatan haadha abbaan jaalatan namuu jaalalti if dura deemte if gad deemte. Ammoo haadha abbaa keenya jaalachuun isaan kabajuun hanga dandeenyu tolatti ooluun rakkoo isaanii irraa qooddachuun isaan gammadan wajjin gammaduun barbaachisaadha. Waan rabbi birattis ta'e asittis ittiin milkooynuudha. Rabbiin haadha abbaa keenya umrii nu haa dheeressu. Wallahi ayyooti rabbi umrii teenaaf haa dheeressu. Hedduun si jaaladha. Isinirraa argamuun kiyya qofti hin gahaadha osoo waan biraa naa yaadullee baattanii osoo waan biraallee naa godhu baattanii sababaa keessaniin addunyaa irratti argamee osoo eega rabbiitii isin jiraachuu baattanii hin jiru ta'a. Ammoo wanni isin diriirsuu barbaadu waan takka gizee dhawattu siin akkas siitu akkas naataa waan jiru gara rabbiitti kachi hirkiftuun sidhaan maddaayyooti. Kawaa namaa ta'u anaa miti rabbi. Gizee waa dhawattu waan dhawattu tana keessatti. Bariif wallaalteeti barisiin kaa jaalala akkana godhaami. Jeetumaan bara alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbi yaa naaf isa wal nu garsiifte bootaan ni qubatallee na garsiifte. Anis biraayyoo akkamattiin si yaada bara. Akkanumaan jaa. Nayyaadinnaaf jee nama saadhatiyaan turullee wal garraa yoo jiraatte fayyaan duyda sinna galchee dhiibee carraan kiyyaan.
malee si lakkisee harmeen deemu biyya fayyaan faayanii sati yoo nagayaan jiraanne wal garraa jeenaadhatiyaan jiraannu wal garraa jeenaadhatiyaan akkana waan hafuu dhufuu ta'a guyyaan rabbiin keenya fayyaa haa ta'u naaf sitte yaa rabbi yoon baate biiftuun teenya yote alhamdulillahi rabbi galata ara rabbii wal nu garsiise nashiidaa sangaafaa waraabuu keeniyaan jira yeroo dhageeffattume maaltu si dhageme giseen dhageeffadde waggaa kuraadhaa raqaan buddeenaan irra qicudhiiseetiin aluma dhaabbadde osoo nda'u biddeen jalaarra goggoga waggaa abdirra kaayate yoon hiraata jiraadde osumaan ala kana ejjee ba'uu hin ganaa waliin agarru yaa rabbii kiyya addunyaarra waan agarru yoon qabrii dhaqe malee jee osumaan ba'uu giseen meeqan akkutti jechuudha. alhamdulillahi daawwattootaa fi hordoftoota keenya haa dhaabban keessan jiran hunda rabbii umurii isiniif haa dheereessu kadu'a rabbiin jannata isiniif haa qubsiisu hojii teessan bareechee isaanii wajjin jannata rabbii wal isin agarsiisu haa dhaabbaa jechuun jecha ittiin ibsaniitu nama dhiba akkan akkas jaanii isaan ibsuudhaaf jechaan namatti ulfaata jechaan namatti xiqqaata hundaafuu galata isaanii yoo rabbummaa nurraa galche malee akkuma nabiin hadiisa keessan noo himanitti wallaahi galchuu hin dandeenyu osoo halkanii guyyaa duwida baadhannee deemneeni osoo halkanii guyyaa ol fuunee deemneeni ciniimmoo hoggu takka isaan nu dahuudhaaf cineeffatan san kafaluu fi hin dandeenyu keessumattuu an harmee diyyatanaa akkuma isin himtee turte na dura nama sagal deessee turte nama sagalan deesserraa torba wal jalarraa dhumte nama 16 na booda deesse an kurnaffaadha na dura sagalii jira sagalan na dura jirturraa nama lama obboleessa kiyya abdii fi obboleettii tiyya nafiisa isaan lamaan malee hundi duraa dhuman waluma jala dhumte ijoollee san dhiira takkaa fi durba jaha isii maraatti rabbiin ana gaffideef du'aayii godhanii abbaan kiyya itti qalee nyaachise abbaa mee hoomee dubbadda du'aayii kam godhamu du'aayii haa isii maraatti du'aa sanirraa hojii maraattu kana amma taaziyaa taayinaan taayinaadha silmaa dura nama afur mushani bal bikata kalu mina afur nama huri bikata kalu gu taaziyaa tun khaate tuni gu tunis ka khaate idute gu taaziyaa tan yonis bombande ma de manje ina asli marate bo gandan jette alli ha gu su ga fayuma ka natti fakate ize san bikalu simali anile fayuma ka ba harifa lumale garu akasika amma khalaqa ni de binema amma li tenye tazani bade amma gu tazan batu dima la amma namnu kisabla to dima la wala khamana gandanyatu mananyatu dima fidanjin amma kana fidani wala ga maltira ratu tana kakajibota wala modi wala amma fidanji chu dibicho dibichini se chidura amma kana amma ka amo mangudonka mangudono ki wonatatu gize mangudonya to mangudono so jira kufte jechu so jira fon so jirati barbarin wala khana kha revi tega duai digo ogi fon bilchatan isan nyan janga nyan logi jan hay ufne janga ufne refu din nyan janga khana khama hay abo komiti nyan la bala abala ga maje eni amma khana amma dana wannan gode yacu hola hucu tejen askabala gize san abonile ni jurubal mikale na kama khana tinju hucu tejen akabala njen afri ni wicani afri tejen askabala njen askabala ni amma ga mara ramirin njen mara ramira njen mira da afri na kam njen mungudo tejen na sani ba fele enyu fa fele ni anyatani duaida wan duaina mi fatani amma ka namu mateba gutani khanani jeju gutani khanani amma ka amma ga nakalif hucu tezen ku gal tammi chatani askabana hucu tezen hay duai gal de machuri yatani hay hankama guya sini khanne san jeju jima kan singura jima ngi tezen kuda kabira khan خلق وفنيتي في كل وجع أنني وجه أنني أسبرت أنا بر وجع أريري أسبرت أنني في بويز أداني برت أنا كاو وإذا كم ما خنا بيزن
amma tagaafasiiti jechuudha akkasitti manguddoon amma ol bahi jeniin ol bahi amma galtee ijoollee sirraa shafiin taane rabbi si haa kennu shafaa tuula qabdaa si du'aa si goona jeniin amma garaarraa ol bananiiti manguddoon teenya jeniin akkasi kaa ilma ija qabu ka beekumsa qabu ka ija qabu rabbi si haa kennu jeniin jechuudha jeniin amiin jeeni madin amma gisee san booda nuti gisee san amma nuti masjiidatti sin bobbaanu bar masjiida isa kammaa kanatti nuti masjiida nammee nam kudha afaan keenya maaliif manguddoon achitti na raawwaca geessaaf hin jejjimaa wali masjiida jira haye hayi maa citaa boo qorqorroodha boo nurra citaan gaafa nuti ijoolleeti osoo nuti hin barini citaan osoo nuti hin barini osoo nuti hin barini citaan nu dura amma mana qorqorrooti bar nutuu bar qorqorroo habbaa sadii amma takka lama kana sadeifa kanatti kana sadeifa ha masjiida ka dabarsinu wayyaa fi wayyatti qorqorroo ijaaramuun eeqa walirra wayyaa dhufuun walirra guddachaa dhufuun amma kunoo akkasitti boodarra kunoo kana jechuudha amma gaa ganaa fuulduraaf yoo rabbi jee ganaa gaa kanarra guddaa ijaarraa jechuudha qabnaa jechuudha hamilee teenya jajjabdu rabbiin waa dhaqqabsiisu itti nu waa dhaqqabsiisu jechuudha iftis nu waa carraa qabsiisu warratti dalaguutu rabbiin waa godha teeqamaa ta'e Banne ati jaba Salim kana gai. hayi Salim gai amata furi ballo be khurra na chuno fanne hani madrasa bokoni be hayi ako no fanne ga ko ni sinjirto khanaqa amma bar amma guyyaa wana guyyaa madrasa qarabar khanaqa furushkan qonqon hori dhabamte qallatte boodemi soodi asi furushkan dhabamte hammarriise daree bira dhaqee bite fide qintal sadii moofur harree fudhannee dhayne jechuu amma wala miliyooniin kaayibar kana amma wajifuunu bar amma wajifuunu khatabee ta'ee jechuu jechuun waniti gabbisaa gurbaan gabbisaa xilaawu oguu khatabee kennu laatiin qarabu jira bana beeke inni amaaranyaa fi laatiinis wajjin ta'ee miidha khatabee oguu khatabee ta'ee ni khaasee anni khatabee deebisee jechuu naa kennii naan jedhe mucaa kana kennii jedhe abbaan kiyya haduu akkana lama sadii qaraasisanii dhiisuu irra jira jedhe naa kennii jedhe haa sheenii nan dhiisuu kennuu jedhe akkasitti wana ta'een baana amma najaas bira qaraaban khatabee deebiseef jechuun inninis naa kennii jedhe mucaa kana wallaahi maallaqaan si kenna haayee gurguruu maallaqa nama barnoota qabu jechuu bardaa itti wana kadha jechuuf deemaa beeka maallaqaan si kenna abbaan kiyya haduu jedhe lakin fedhuun jedhe maallaqaan hin qaba haayee gurguruu jedhe maallaqa akkasitti galle jechuudha alhamdulillah rabbi sin irraa jaalatu du'aayi naa goosiftanii du'aayin isin naa gootan san akka silaa naa geebalamu qabdutti illee yookaan akka du'aayi sanillee anillee ta'uu baadhu ibaadaa rabbii qabaadhee diinuma keessan gana jiraachuun du'aamu saniin na fakkaatti akka silaa du'aayi naa godhan sanillee gahuu baadhu inshaallah fuulduratti ammaas hin dabarree barumsaas deebi'ee baradhee jabaadhee du'aayi teessan san dhugoomsuudhaaf niin tattaafadha rabbi galata keessan jannataan isin haa deebisu umrii teessan rabbi naaf haa dheereessu yeroo xiqqeenya kiyyaaniin beeka gaafaan quraana aliif qara'u isinii hedduu nama rabbii gizee ol kee waa himu boochanii mudawwar yoo qabaattan baaftanii kannitanii fi yoo maallaqa kiishaa qabaattan itti waan qabdan hunda isiniif irraa yaasee kanneen beeka anis gaafaan guddadhee waa himu eegale akkuma nadda wanjeetiin hamileen barachaa ture gaafaan waa himu eegalu garuu takkaanatti hin dhoyne isiniif na laaltanii dubbiinsa malee beekaati maaliif si fakkaate nama waliin godhani beekta namnummaan kun haa jabeessu malee hanin beeka tanaaf nijaa'eetti gammadee wasana keessa deebi'a barnoota kiyyaaf namni fi nama dhabe beekta amma ijoollee hambaattiin nama bara hambaattiin nama lakki an gisee san keessatti himuu feene himuudhaan feene maaliif si fakkaate bika alkutti
Bikal arkutti hedduu waan takkaa ture beeyte nama sadi taanee karaana nuti obboleessa kiyyaa jima lammaa yaman jiranii obboleessa kiyya ammaas kabiraa ibsaa kun tokko hojii nama sadi taanee baranna naaf jimal san hedduu namni tola nutti oolu hin jiru karaatiif gizee deemnu yoo qarshii shantamnuu kannan maallaa guddaadha tasaniichi zaga gurratan janiini namni waa kan nu hin jiru nu inni sodaanna zagaa sanillee waan gurrannu beeku ammoo leenjii guddoo nuu taate san abbaa kiyyattiin aaruu ture abaaruulleen ture rabbi hajjeesu jee qaraatii tana deem jechuu malee waan atti hin kennu deem jaa ganda taa'u natti hin dhiisu guyyaa tokko ni yaadadha gaafa madarasa bobba'u ayyoon tiyya mucaana duraa cinqeettee loltee isaanis wal lolanii amma isaaf irraa hoowitu hin deemu gadhaan ulaa duuba na keessee darsanarra guurtee turte ayyoon eessa ta'u jeesan kaabbaa na diruu kee darsanarra guurtee turte jalaan awwaaloo fi beeyta amma inni lolee ayyoon duraa baafannaan aaree darsa jiddiru jira mancaan yaaboo carqara gubbaa jiru tokkoo fi meeshaa na gubbaa jirtu na gubbaa dire beeyte yaa'oo na dire jeeti meeshaa facaase abbaan hojii nijeerifachuun na gubara maal rabbiin na baase bardarsa keessan addana muruu ga'e achiin duraa baafadhee jee eegas booda jaarsi kun ta'uun beeku jeetiin firraa ta'uun beeku jeetiin firraa masjiiduma galeewu masjiidumaan ta'a gaaf tokko ni yaadadha waggaan quraana buusu du'aayi godhiin jeen du'aayi naa godhiin jeen waggaa quraana buusan bar waliimaa janii du'aayi namaa godhanii du'aayi san naa godhuu dide beeyte kagandattu maallaqa dha'u naa godhuu dida jeetiin beekaa maraadhee gaafa san maraadheetiin guyya tokko ganda kana girgireessaa oolee jaartii soddaaftii keenyaa bar masjiida jalaa mana isaanii mana duubaasan masjiida duubaasanii huccuu isiin aduu balleeffate akka hunda jalaa guurradheetiin darsa san gubbaa jogola gubbaa balleeffadhee achi gubbaa ta'a dhiiroo taate kona irraa fuudhiin jeen mucaan maraate janii kaaganaa gantii guutuu wali qabamee miti nama dhufu kana gisee itti gaggodhadhe namni gurguddaan kun inni dheeysaame hangammatee yookaatti maraatu sana guyyaa tokko maraasuun ooleetiin eegas dirqiin abbaa du'aa goosifadhee fayyee jechuudha waan ijoollummaa sun ni bareetti beektaa akkin tisiif taggaa ijoollummaa sana akkasitti alhamdulillah itti lolli abbaa kiyyaasan dawa naate mucaa adeera kiyyaasan zeeta bitanii fidaniif qaadaan gara nama addeessitti oggaa nyaata fidatte keessa buufadhu nyaadhu jedhanii dhadhaallee bitanii fidaniif maallaqallee harkaa kannaniif uffata isaaf nurra bitanii naaf ajmal kun marxoo ayyaana marxoo hodhanneeti waggaa tokko guutuu marxoo batakka ayyaana yoo dhootees hodhannee miicaan hin jirtu beekiga taleel deetan ayyaana kophee kalloo guyyaan uffadheen beekan kophee takka hin jirtu ta warra gaalaa takka ta gofgofeetu takka ta gubbaa waa erban sangaa san erbannee qara'u turre inni kophee kalloo tamtu faashinaan uffata beeka jira kiyyaa kun wajjuma galla wallaahi qalbiin akka nu cabte warri keenya kun hin dhabne ni qabanii maa akka nu godhan jenneen naaf inni kun hedduu takka haa rabbii mangudduma tana haa kaasu yoo isaan kaan ijoolleen nuuf tolti jennee inni sobboleeyyee irra gurguddaa qabaniis akkasimi isaan kana manguddoo dura taa'ee nuuf isaanillee akka tola nutti walla isaanuu harka qabu jira rabbi haafitu manguddoo tana inni du'aa godhuu turre manguddoo waan dhumne ni jirti silaa gaaf nu jalaa dhumte masheenaa nu irraan baatu abbaa kiyyaammaa akkas na goota jeetiin zabana kana gaafadhe mucaan adeera kiyyaa akkasii qananiisaa turan san oggaa adeerri kiyyaa jala qaba gaa namni ni du'e raasan ni dhabe raasan dhabnaan jiruu akka adeerri kiyya jiraachisaa ture san namni isaa ta'ee jiraachisu hin jiru waan ta'eef qaraatii dhiisee gale oggaa qaraatii dhiisee gale ni fuudhee fuunaan jaartiileen itti jallatte achumaanuu mucaan san maraatee darsa facaasee amma anaa'uu nan beeku barkaa adeera kiyyaa tiruudha anaa'uu nan beeku magaala galee yeroo fedhe awwadaa ifa jiraataa yeroo fedhe akkana magaalaa tana keessa jiraata yoo waa kan deefu narraan fudhatu nan beeku jechuudha waan isa fayyadu ta'e isa biitulloo hin beeku maraataa irraa ichiisan ta'e jechuudha qananii gaafas inni qananii ture isin biraa qananiisaa turan akka ta'e laale isiniin gaafas akka isinit jabaachaa turre rakkoo fi bal'oo maaliif nasiibni abbaadhaa helmaan ta'u yoo rakkoon tarii si mudatte obsa baratte rakkoo dur rakkate san keessatti amma irra hedduun nama faayidaa hin qabnee fi nama maraatee magaalaa keessa ciisu ilmaa warra tujjaaraati gaafa abbaan isaanii biraa du'u hiyyummaatu itti dhufu gaafa hiyyummaan itti dhufte dur qananii baran waan ta'eef haadha xiqqoo sana dalaganii guddisuun beekanii ni maraatan jechuudha fiiloo wal tokko akka gabraa guddisaniitu jabaate jechuudha saniifi dubbiin sana abbaa kiyyaa waliin nu araarsite waan dur na godhaa ture san sa'a doora kooballoo saa baru ammaan harkadhuus hin gammadu wallaahi amma yoo waan fedhe harkadhe gammachuu takka ittiin qabu rabbii kiyyaaf dhabuus harkadhuus galataan galcha ta'in harkadhe rabbii galata galchuu taniin dhabe irratti sabrii gaafasiin bare waan takka haajumaa qabu addunyaa tana osoon gaafas qananii bare rakkoon danda'u beeke rakkoon nuti asiichi keessa dabarre
rakkoo akkana akkasii jaanii himuun ni ulfaata. Alaa kulli haal waan rabbii kiyya galatoonfadhurra rabbiin akkasitti ati gaasla akka abbaan kiyya juudiina godhen nama jabaa ajaa'ibaatiin taa'u kanama majlisa qaraayisuun ta'a. Faxinummaalee rabbiin naaf kanneen kitaaba takkaa irra dhaqanne sheeka jalaa gallaa walitti cufeetumaan taphadha. Akkanuma kitaabni kunis naa gala. Uumaan sheeka jala jiru sanii naa gala malee takkaa irra dhaqanne. Faxinummaa rabbiin naa kannee wajjin silaan jabaadhee baradhee bakka guddoo kan ga'u abdiin firraa qaba ture. Garuu akka isaan irraa yaadanii fi akka illee niin taajii yaadin taane karatti naaf ammatti deebi'ee niin taajii abdiin qaba inshaallah. Ayyoo xiyyaa fi abbaa kiyyaa umrii isaanii rabbiin haa dheereessu. Sababaa diin barachuutiin isaanirraa osoo hin abaaramin hangaa irraa nagaan gammachuun isaanii wajjin jiraachuun kiyyoomallee